dhaaba bilisummaa Oromoos nama tokkollee bakka bu'ee miti ofuma isaatii akka maraataa waan ta'eef xinnummaa kaasee gurbaan kun nama akkasii waan ta'eef deemee waan hin tattaane kana haasa'ee tokkummaa nu gidduu jirtu balleessuudhaaf waan ta'eef yaadisaa kun hedduu natti dhaga'ame. Isiniinis amantoota kana warra hordofanis saba koo waan aarse waan wanni ta'eef dhukkubbiin kun natti dhaga'ame jennaanan dhufee akka ilma Oromoo tokkotti isin bira dhaabbachuudhaaf kun immoo namni kun nama waa beekee waa godhu miti akkasuma maraataa wayita akka maraatuutu waan kana dubbate malee namni waa hubatu waa beeku saba isaatii fi kabajaa quuqama qabu saba isaa irratti waan akkasii hin odeessu jedhee tanan kanuma na aarsinaanan dhufee isinii jiniini wal argee wanni ta'uu barbaade waan kana woo xinnoo ishee hubannaan tokkorra akka ga'amuufan kana wanni ta'e amantiin eenyuyyuu kabaja qaba abbaan waan barbaadetti haqa isaatii amanuu danda'a wanni amantii tokko gadi qabanii tokko ol qabanii wanni ta'an hin jiru wanni irra caalaanii gurbaan kun eenyuun illee nama bakka bu'ee waan kana hammam beekutti waan godhe miti soba kanaatii fi walumaan tokkummaa keenya yaada diigu kana yoomiyyuu taanaan waliin dhaabbannee dhugaansaa maali jennee ilaaluun nurra jira akkasittiyyuu sabi keenya haala adda addaatiin halagaadhaanis diina keenyaanis gowwoomfamee diigamaa jirra tokkummaan keenya akka badu waan hin barbaanneefan waan kana dhufee jilbatti isin jigee isin kadhachuudhaaf isin hubachiisuudhaaf adana jira biliis akka kanatti nu hubadhaati waan kana akka nagaatti tokkummaan keenya akka itti fufu waan amma odeeffamu namni hubannoo hin qabne sammuun isaa sirrii hin dalagne waan inni godhu kana akkaataa kanaan akka hubannee waliijiniin tokkummaa keenyaan akka waliin jiraannu qabsoo keenya illee itti fufnu isuma kanan isin kadhachuufan adana dhufe. Hedduu ulfaadhaa galatooma daawwattoota keenya akkuma agartanitti abbaan keenya guddaan kuni yeroo ammaan tanaa osoo manatti hin galiin akkuma hospitaalarraa guyyaa 3 hospitaala ciistanii hospitaalarraa akka bahaniin sagalee teenya waywaata nuti gartee ergamaa rabbii ittisuudhaaf tumsuudhaaf goone dirmachuu ergamaa rabbiitiif anis nin tumsaa dhimmi keessan dhimma kiyyaa jechuudhaan dhimmi kun dhimma sanyii kootiiti Oromoon saba kooti sanyii kooti wanti isin irra ga'uun irra ga'e jechuudhaaf as dhufan sirriidha akkanumaaf adana jira malee waan biraa mitan nama soo kanaafi kana gochuudhaaf hedduun gammada isinillee na simachuu keessan rabbis naa eebbisu hedduun gammadee wanni ta'a keessattuu nama guddaa naman jaalladhu nama waliin turre hunduma keessan amma dana jirtan kuni kabajaa guddaan isinii qaba isinan jaalladha kanaaf immoo yoo rabbi jumoo galgala kana na milkeesse rabbi waa garaa kootii waan beekuuf waan dhugaaf hin dhufe malee wanna kan biraan hin jiru kanuman jechuu barbaada. Galatooma mee Sheessafiir waan abbaa keenya gaa akkaataatti simattanii fi ittiin galatoonfattan Sheessafiir ni beektanii imaama keenya imaamota hangafa Masjid Tawfiq qofa miti guutuu Minnesota North Americaati jechuu dandeenya abbaa keenya inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد والله حاسبني أكنا كوني سلا منقذاتي في كوتا وجي ومرأتني وحاسواني ودما كيت جروب دكتور تاين دفتانو ترفاني دوبا نما ترفي نما كواجوف يادا نما كبانيسوف hirrifatina jechuuf namatti dhufe irratti illee akkanatti haasofni yookaan walitti waan amma argame ammuma walitti deebisuun kunillee nama dhiba duraan dursinee obbo Tayyeen Dr. Tayyeen galatoomaa jennaani oromummaan isinitti dhagaamte kun numarattuu hin dhagaamti nu kulliin oromummaa tana hin himanne itti dhalannee dhiiga keenna akkuma isin yaaddaniif نقولين كاستاو كوني شيء كون اللي كيسون اللي علماء اللي كان في هذاني واني سنجام ماشي نكون سنقدسيسي واني أكنا كوني
namni duuba wama kanaafuu hagana mataa yookaan yaadni keessan isin baduun yaada balleessuun hin barbaachisu. Maali namni lafarratti uumame kun kulliin tokko miti. Maraattu lafarra jira. Waan nama garagaraattu jira. Aqliin namallee tokko miti. Wallaala irraa dadhabinnaadha rabbiin namaa miti. Rabbii isa uume nuu makluuqni kun waan fedhe jedha. Wanni beekuu qabnu. Rabbii khaaliq al-khalqi kanu uume kanu murazzaq. Kan waan maru nuu godhu kanaanu waan afaan namaatii silaa hin baane wanni garaa namaatii ba'u kuni karaa lamaan baati. Tokko gargadhaan baya. Kana kulli silaa rabbii isa uume kana ka isa razzaqu kanaanu waan fedhe jedha. Duba amantiin islaamaa fi nabiin islaamaa kan irraa haasa'uun kuni waa wanni akkanaa waa jechuun ni dhiisa maqaa dha'uunu eebi. Duba waan namni akkanaa namarraa ba'e irratti haasa'uunu hin barbaachisu. Wanni waan kana oliiti. Rabbiin kan nama khalaqee waan khalaqee kana oli. Nabiin itti amannu nabiin islaamummaa kuni waan kana oli. Wanni kun waan kanarraa haasa'u waan kana jechuun amantirrallee homaan tuqu. Islaamarrallee homaan tuqu. Nabii islaamarrallee homaan tuqu. Oromummaa ta'inarrallee homaan tuqu. Oromummaan waan himataan namni walitti dhufee politikaaf wajjin jiru atumi dhiiga kennama. Akkuma beekaa yaadu anillee yaadaa kuni kulli yaada. Nuubannu kanaaf waan yookaan namni garagaraa waan fedhe waan isarraa ba'eef oromummaan kenna wanni tuqamu jiru. Amantiin kenna wanni tuqamu ni jibbina dheessa. Waan san irra deebinee dubbachuu hin barbaachisu inni jibbinaa waan badduudha. Maal jedhan masala tokko jira. Amuru alalla'iima yasubbunii famadeetu summata qultu layaaniinii jedha. Amuru alalla'iimi nama la'iima tokko nama waan isarraa ba'u arrabni isaatii fi aqliin isaa wal duukan deemne. Namni waan arraba namaarraa ba'u kan aqlii fiduu qaba. Yoo aqliin namaa hayyamte dubbata malee arrabumatti dhufeef dubbachuun likkii miti. Duuba masalli kun fakkeenni kun maal jedha? Nama la'iima jechuun nama faayidaa wayii hin qabne nama arrabni isaatii fi mataan isaa gara jiru wama arrabatti dhufe arrabarraa yaa'u kana bira ni taraa summata qulqullaa yaa'aniini waan naan jedhe kana naaf hin jenne jedheenitumaan homatti lakkaa'uu bira taraa jedha. Wanni akkanaa kun bakkasiiti. Qiimallee itti godhuun barbaachisu. Disuullee barbaachisu. Wanni kana jedhee hawaasni wanni diigamuu wayiitillee hin jiru. Wanni kana jedhee hawaasni wal dhabullee hin jiru. Namni yoo biizinasaa fi ekonomii wayiitii fi kambanii wayii wajjin dhaabatan waan xiqqoo irratti wal lola. Waan qiimaa hin qabne. Wanni isarraa baate malee wanni waan lafa hin jirre tokko buhtaana jedhama. Tokko kijiba jedhama. Tokko namni waan hin jirre haasawe. Waan rabbiin khalaqin kana wanni amma irraa haasawu waan rabbiin uumin kana nama haasawe qiimaa itti godhuun barbaachisu. Akkuma sanitti wanni Obbo Tayyeen hin jennu yookaan wanni ufillee sabri ufitti kenninu wanni kun waan qiimaa hin qabne waan amantii kennallee hin laalle waan amantillee irrallee kijiba namni uma fedhe haasa'uu danda'a. Haaliqal kalqiin uma fedhe jedha. Ambiyoota fi uummata gaggaarii kanaan namni kulli nama ofii fedhe haasawa. Duuba haasawni akkanaa kun osoo badaa ta'u osoo wasaka ta'u wanni qiimaa itti godha wayiitu hin jiru. Wanni isaa jedhanii mootuu gurzaa bula wayiitu hin jiru. Kabaillee wanni baate irraa baate oromummaan teennallee waan kanaa oli amantiin keennallee dubbii kanaayyuu oli waan kana qiimaa itti goone isimaa naannessuun isimaa lammata dubbii goone waan kana haasawunu rakkina biraati. Amantii rabbii kana keessatti wanni guddoon tokko wanni jiru qur'aanuma rabbii kana keessatti hin arrabsinaa amantii namaan arrabsinaa naman arrabsinaa jedha. Yoo ati nama arrabsite namni sun yoo amantii ta'e arrabse akkuma waan ofii arrabsitetti badii isan qabdaa fagaadhaa jedha. Nu warra waan kanarraa tiifama waan babbadduu kanaa oli waan wasaka afaan namaati fi gara yaa'inu irraa yaa'u irraa ba'u kanaa oli kanaa jettee amantiin teena waan rifannu hin qabnu. Oromummaan teena kanaa jenneen warra politikaa walitti dhufee miti
dhiiga keenya akkuma jenne sani mataa keenya keessa jiru warri fannuun qabnu Obbo Tayyeen galatoomii. Ulfaadhu galatoomii akkanatti nu turtee dagamtee jechuun kun galatoomii. Kana jettee homaa hin gaddini waan isa gammachiifnu kana jettee homaa hin gaddini. Amantiin haaraa miti amantiin teenya haaraa miti. Kana oli jennaan aboo assalaamu alaikum gara shebba shirachi sin dabarsina daawwattoota keenya Obbo Tayyee gaa as dhufanii gadda isaanitti dhaggeeffame dubbatanii meegaa shebba shir imaama Masjid Tawfiq isaanis Obbo Tayyeedhaaf dhaamsa isaan galatoomii jechuudha isaan irraa dhageenyee achumaan inshallah gaa hawaasa muslimaatii fi kiristaanaatii fi waaqeffataaf illee akka namni daangaa walitti hin dabarre badii nama tokkootiif hawaasni akka hin jeeqamne gorsa isaaniitis jidduutti irraa dhaggeeffanna inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Obbo Tayyeen galatoomanii dhugatti nama hangaftoota Oromoo Minisootaa dhufteerraa nama tokko jedhanii nuuf ibsanii zamana dheeraa sanii haga dhufee ummata Oromoo maraa'anii amantiin gargar nama laaluu miti jedhan muslimallee kiristaanallee waaqeffatallee lammiitiyyaa dhimni keenna rakkoon teenya rakkoo takka oli qabnaa takkaa nama gargar hin baafne ardha isinii obboloowwani warra muslimtoota kana waan guddoot isinitti gale namni tokko yoo jiraatu amantiif jiraata amantii irratti jiraata amantii isin addunyaarra jiraataniif tanaatu isinirraa tuqame tuqamiinsi sunii tuqamiinsuma kiyyaa akka waan an tuqameeti akka waan an miidhameeti saniifi hedduun dhagayame jedhanii dhugatti dhiira wanni laaftuun hin boochitu dhiira jabduu albillee yoo itti naqan hin boottu dhiirti qawwallee yoo dhawadhiirti hin boottu dhufanii har'a masjida rabbii kana keessatti masjida Tawfiq kana keessatti imimmaanii nutti roobsan nu dura taa'anii kun haqiiqan imimmaan nutti roobsanii nu duratti booyan waan hedduutu isinirraa dhugattu qame waan amantiin muslimni irratti jiraatu jireenyi addunyaarra isin dhuftaniif kanaaf jiraattanii kanarra jiraattanii rakkoon asii olii ummata muslimatti hin dhufti jedhee ta'an eegu gara rabbiiti yoo taate malee hin beeku wanni kun akka malee na dhagayamtee gurbaa sani dhugatti hin beekallee obboleessa beekaa obboleessi gurbaa waan badduu kana dubbatee nama hawaasa kanaaf dalagaa ture tattaaffii godhaa ture tanaafu kunoo nu namni badaanii horii heddummaate keessaa kabeellaan dhaban jette Oromoon jedhan nama hedduu keessaa saba hedduu keessaa amantii adda addaa qabu dhiisa amantii takka qabu keessafuu badaan nima jira badaa akkasiisantu waa dubbate kunooti ani si wajjiin gaddu jira ani si wajjiin boo'u jira hawaasa kiyya naa beekaa nullee beekaa kanaa jennee namni akka miidhaa waraabessi tokkotu waa nyaata mara maqaan bada jedhanii yoo ilma Oromoo tokko ilma naannawa Wallaggaa dhalate tokko jedhan nama maraayyuu sababaa kanaan maqaan tuqama Wallaggi marri akka isaan jirtu amasida dhufee salaatu jira Wallaggaa ka cherchii dhaqee cherchii jira waan maraa godhu jira amasida bira dhaabatu jira tokko waa balleessa fi mara maqaan bada jedhani akkas nu laalina nu wajjin jirru yaada sanillee hin qabnu durullee qabaataan turre nama masjida waa kenna jedhallaa Obbo Tayyeen as kunoo ragaa afaan isaaniiti asliisi biyyattillee masjida waa ergaa ture jedha waan masaajidallee gizee hawaasni keenya rakkatu bira dhaabadha jedhani nurra tanaaf waliin hin qabnu natti dhagayamee keessa kiyyan nama daayee gubbaatiyyatu kunoo imimmaan narraa roobse jedhanii haa ulfaatanii beekan akkanaa kun yoo jiraate ummanni keenya walitti qabamaa deema kanaaf hatticha lammichaaf dhaban jedhanii saree abbaaf dhaban jette Oromooni ka akkanaa kanaaf namni duraanuu
والقسطة نمني درانو واللالة غلطوا من إسان الليني واني وليد آبن أبلو ونين أمتا توكو مني بيتين نسان قبطو مني أرمو لغاتي amantii illee osoo qabaannu amantii walii kabanyee waliin jiraachaa turre addunyaa keessatti namni amantii walii kamajee jiraatu yoo darajaa tokkoffaan lakkaa'ame malee ummanni kenna darajaa lammatatti lakkaa'amu wal kamajee amantii walii tiksee amantii wajii eebbisuu dhabee amantii walii walirratti uffatuu dhabee akkana wajii jiraachaa ture ummanni kun kanaafuu amantii teena keessa rabbi qur'aana keessatti nutti haase wala tasubbu alladhina yad'uuna min duunillah in arrabsina warra rabbi dhiisee waan biraati rabbi jedhu warra rabbi dhiisee waan biraa kadhatu warra rabbi dhiisee waan biraa gabbaru wama fedhan ta isaan gabbaran san in arrabsinaa nuun jedha rabbi amantii teena keessatti maaliif jennaani rabbii keessan kana arrabsanii beekumsa rabbi irraa waan hin qabneef rabbii keessan kan isinirra arrabsanii miidhamtanii qalbii teessantu miidhama amantii teessantu miidhama rabbi arrabsan silaa rabbi homaa irraan buusani akka rabbiin arrabsineef amantii nama tokko maraa eeggadhaan hin jedhe rabbi obbolowan kanaafuu walaa eeggannu marrinuuyyuu marruu obbolowan wal tiksinee wal kabajnee wal ulfeessinee akkanatti akkuma dur waliin jirru kanatti dhugatti waliin haa jiraannu wanni wal barsiifnu yoo jiraat wanni wal dura qabannu yoo jiraat wanni gamaa gamana kun karaan irra kana qajeela kana jennee wanni ragaa wal dura finnu yoo jiraat akka kamajaa wal dura dhufne ragaa walif finne karaan kana fakkaata waan jedhu akkanumatti walitti haasufne karaa nagayaatiin wali haa insha Allah baromsaa fi leenjii walii kenninu tanaaf walii haawanni kun dhugaatti yoo deddeebi'ee hawaasa keenya san bakka hedduu cabsaa beeka manni keenya ni caba waa hedduun cabna hedduu hagana jenne nuti dhufa tanaafu haa walii haga as duraa waan dabre asii achi eegamaan guddoon tun nu dhufan abboonni akkanaa tun eeganutti dhufanii nu wajji gaddan wallaala waa balleessa duraanuu isaan illeen haa ulfaatanii maanguddoon biralleen ka bilbilanii jedhanii obbo Girmaan bilbilanii turani waldaan hawaasa qeesii shanii oltu na ammallee telefoonarra jiranii wal arginee afaan tokkoon ammallee manirra jirra ummata keenya ka muslima oromoo kana akkamitti itti gabbaanee gamtaan dubbifne jechuu manirra jirra guyyaa lama keessa guyyaa tokko keessa isinitti gabbaana wanni kun nu maratti galee gadda nu mara galee isin qofan tuyne jedhanii dhaamsa san illee nu dhufanii nama lama isaanii tokko telefoonarra jira kanaafuu akkanatti haa quba qabaannu isaan illeen haa galatoomanii akkana wal kamajaa wal ulfeessaa deebuu waan nurraa fedhamuu dhaloota boriilleef waan dabarfamu hama jam'aa walaa eeggannu haganuu walii dhaabna inshaallah galatuma obbo Tayyee waan dabaltawii qabdan waan dabalu baay'een hin jiru hundumtuu jedhameera itti dabalee amma baay'ee emotionally charged waan hin ta'eef yaadillee naan dhufu garuu wanni na gammachiisu akkasitti waliin teenye dubbii wal hubachiisuun hedduu natti tolaa kanuma duwwaadha waan gochuu dandeenyu malee maal goona walitti deebinaa wanni qeessotaasi wawwaamamaa jirama isaan kana ajjinillee dhufne akkuma kana isinii jiniin teenye ibsa ejjonnallee qopheessaa jira qopheessine naan jaani edanutti ni baasna naan jaani akka waldaa charchii kiristaanaa North Americaatti kuma guutuu gamtaa akkasi inshallah yaa soo kanatu jira kanaaf hedduun gammadaanii akka kanatti teenye wal dhaggeeffannee wanni gochuudhaaf kanuma duwwaadha waan jechuudha Haji Umar dhaamsa qabdani dhaamsi nan qabu wani taslaa wanni irraa dubbattani kanan wanni ji'u namticha isa dhiyeesse san namticha isa dhiyeesse fayyaan qabu dhibamaadha nama joohar irraa dhibame jibban suma joohar yoo joohar maqaa dhawame inni ni maraata gurbaan sun fayyaan qabu ar'aa miti gaafa makka jirru dhageenye joohar arrabame aasha arrabamte
Aasha gaazexanyaadha. Dabarsiti malee waan takka nama wantu ittiin qabdu. Sanillee hin hafne. Maqama gartee islaamallee hin fedhu. Ammoo jooharumarraa gartee wanni inni dalagu laaluu jibbinee wanni jedhe. Saniifuu gartee ani khaamma gartee ulamaan keenya irraa dubbatanii waan gartee namticha qaanii namticha tortoraa gartee sanii irraa dubbatan. Kammoo tortoraan san caalu kana dhiyeessu. Kana rabbiilleen gartee nurraa qaba. Ummanni keenya immoo ummanni saba kana gartee wajjin qabnu gartee tokkummaa qabnu waan gartee oromummaa walitti qabnu amantii adda addaan qabnu kana gaddi keessan gadda keenya jedhanii nutti dhufuuf Dr. Tayyee ingilatoonfanna namni keenya wanni beekuu qabu dubbiin gartee Ustaad Naasir jibbansa joohar irraa qabuuf waan kana odeessan ammoo namni isa beeku namni jarasan beeku dubbii tana maaliif ol fuutanii jan dubbii cal'isanii mitii gartee dubbanne malee ummanni ummata gartee hafa dhugee kararra ciisuudhu jaa warri gartee beekulleen inni immoo ka gartee mataa goofareedhaa sun jaartin isaa nafxanyaadhaa jaan saniifuu ergaa wahii qabanii ummanni keenya kanaafu burjaajayni itanafu gartee ulamaani keenya hayyoonni keenya akka Sheekh Amin Ibroodha akka Sheekh Jaabir Abdallafa dhaggeeffadhaadha waan nama fayyisu waan gartee bareedduu gartee hawaasa keenya dabarsaa jiranii haa ta'u immoo oggaa inni gartee akkanatti waan akkasii achirratti dhiyeessu karaa dandeenyan waan isarratti gartee nulleen rabbi sitti kadhataatum waan isaan gartee xiqqeessu rabbitti haafidu ammoo isaan amma gartee ka dhufan isarraa gartee difaa ta'uu odoon ta'in nu wajjin gadda muslimatti dhufte tun natti dhufte jechaadha gartee ummata isaanirraallee bakka bu'anii nutti dhufan malee ummata saniif magantaa hin dhufne akkasitti beeka gartee ummanni sun nama fayyaa qabuu miti yoo akkana jenne gartee waan areeratti naquudha deemnu o gartee isinitti hin fakkaatini gurbaan namni gartee gizuma hundaa'u markaza gartee xiqqeessaa namaatiif arrabaaf dhaabbame jechuun ni malti gartee namuu silaani gartanii saniifuu gartee ummanni keenya kan muslimaatis isaanillee nullee galatoonfannaa ummanni keenya kan muslimallee oggaa waa dubbattan hayyoota keenya haa dhaggeeffannu akkuma amma sheeyni keenya Sheekh Bashiir jazaa rabbi isaanii haa kafalu waan bareedduu gartee dubbatan namni gartee nama dhaane hin jiru namni kun ni boo'e jechaadha boo'ellee nullee boochisi gartee maaliif gadda kanaatu gartee waan dhiisanii miti malee jarri kun silaa waan irraa dubbatanii miti ammoo namni gartee waa dubbattan ummata ulamaa keenya gugurdaa irra deebi'aa dhaggeeffadha akka Sheekh Abdallah Sheekh Jaabir Abdallah fa akka Sheekh Amin Ibroo fa haasawa gartee sheekha keenya Bashiir fa kana fa dhaggeeffadha Sheekh Safiir fa dhaggeeffadha akka namni walitti hin buune hangan mal isinitti dhaamma kana walitti sultan Haji waan jettan qabdanii bismillahirrahmanirrahim ani waan ijoollee hedduun qabu namu haasawe anini jiru namni takkuma nama arrabsa jaane hedduu abbaa ifa arrabsa jaane saniif kana waan maqaatti godhanii walii gadillee qabanii qabu ulamaan akkaataatti deebisuu beekan isaantu beekaa isaanummaan harratti raddii godhanii saniif jecha Obbo Tayyeen galatoomu akkasuma girma callaalleen mallee asumarra jiraan seeha jira galatoomu saniifuu akkuma jaamigaa qeessonnillee waliyaamaa jiran jedhanii waan resolutionallee rabbaafneeti dhufna jedhanii saniifuu wagguma walit dhufna san waan jennu waliin jenna malee
ammaaf Obbo Tayyee fi Girmaa waan itti dhagayameen waan akkana nu dhufaniif wanni gaddi kun gadda keessan qofa miti gadda keenyaa jedhanii waan dhufaniif jecha haa galatoomanii jennaani rabbiin diina isaa isaatti ifata rasuula isaallee isaatti ifata gaafa jirullee tiise eeganallee isaatti ifata diinni keenyallee rabbiin naaf buusee naatti isa jedhee arrabni namaa waa takka irraan fuudhu